Harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota chaanala Dr. Firaol ashamaa akkam jirtan baga nagaan jiraatan baga nagaanis walitti deebinee ani nagaadha. Egaa guyyaa har'aas yaada biraa isiniif qabadhee dhufee jira. Piroogiraamni har'aa kiyya walqunnamtii saalaa ajaa'ibaa fi fedhii jaalallee keetii yookaan jaartiteef guuttee dhiira tasumaa hin irraanfatamne ta'uuf iccitiiwwan ajaa'ibaa ta'an isiniif qabadhee dhufee jira yookaan immoo isiniif barsiisuuf dhufee jira. Namoonni haarawaa taatan chaanala koof subscribe gochuun viidiyoo ani gadhiisu asirratti ni argattu. Hordofuus ni dandeessu. Yoo isinitti toles like share gochuu hin dagatina. Kallattumaan gara piroogiraamatti dabarra. Dhiirri tokko walqunnamtii saalaa irratti kan hin irraanfatamnee fi kan baay'ee jaalallee isaa gammachiisu ta'uuf iccitiiwwan dhokataa ta'anii fi ajaa'ibaa ta'an isinitti hima. Keessumattuu warroonni dhiiraa barumsa kanaan iddoo itti fayyadamtan yookaan immoo faayidaa guddaa irraa argattan jedheedha. Warroonni shamarran illee jaalallee keessanitti himtanii yoon inni walqunnamtii saalaa irratti xiqqoo dadhabaa ta'e waan kanatti kaastanii wajjin mari'achaa jechuudha irraa fayyadamtan jedheetii yaada. Akkasumas wanta inni sirreeffatuu danda'u sirreeffata. Jiruu walqunnamtii saalaa gara fuulduraa qabdan bareeffachuu ni dandeessu. Kanaaf hanga xumuraatti na hordofaa. Egaa dhiirri walqunnamtii saalaa irratti baay'ee cimaa dhiira fiizikaalii qaamaa bareedaa qabu akkasumas dhaabbata bareedaa qabu yookaan ispoortii hojjetu malee dhiirri biraa walqunnamtii saalaa irratti waan akka dadhabaa ta'etti yeroo baay'ee fudhatama. Garuu wantoonni kunniin already dubara takka fedhii walqunnamtii saalaa guutuu fi yookaan walqunnamtii saalaa irratti cimaa ta'uuf gonkumaa yookaan tasumaa wanta wal qabatu miti garagarii. Kanaaf namoonni kamuu walqunnamtii saalaa irratti kan hin irraanfatamne yookaan immoo nama cimaa ta'uuf iccitiiwwan dhoksaa ta'an ni jiru. Iccitiiwwan kanneen isinitti hima. Garuu saniin dura ilaalcha baay'ee dogongoraa ta'etu jira. Isa kaasniitiin gara sanitti dabarra. Innis dhalaa tokko fedhii isii guutuuf yookaan immoo qaamni saalaa isaa guddaa ta'uu qaba kan jedhudha. Akka saayinsiin jedhutti dhalaa takka fedhii walqunnamtii saalaa isii guutuuf qaamni saalaa dhiiraa seentimeetira 4 gahaadha. Yeroo hedduu qaamni saalaa dhiiraa guddaa ta'e wanti tokkoyyuu effekti yookaan immoo dhiibbaa hin qabu guddaa ta'es xiqqaa ta'es jechuudha. Anis waan kana kan kaaseef yeroo baay'ee waan dogongoreef namni baay'een yaada kana akka sirreeffatanii fi waan kana kan kaase dhiironni qaama saalaa dheeratee gabaabbatee furdatee qal'atee fedhii isii guutuun sirriitti danda'ama jechuudha. Kanaaf teeknikiin isin fayyadamtan dhalaa tokko sirriitti gammachiisuu dandeessan. Amma isinitti hima dhiira hin irraanfatamnee fi walqunnamtii saalaa irratti cimaa akka taatan ni ilaalla. Iccitiiwwan yookaan immoo dhoksaan kunis dura walqunnamtii saalaa sammuu keessa kaa'a yookaan immoo walqunnamtii saalaa jalqabuun dura sammuu keessan guutumaan guututti keessattuu warroonni dhiiraa sammuu keessan guutumaan guututti of qopheessuun dirqama. Sammuu kee guutumaan guututti erga of qopheessitee booda qaama isii osoo hin ariifatiin mataa isiirraa hanga sarbaa isiitti suuta jettee akka fedhiin walqunnamtii saalaa isii sirriitti kaka'u guutumaan guututti qaqqabuu fi tuttuquudhaan miira bareedaa isiitti uumuu danda'uu qabda. Osoo walqunnamtii saalaa hin raawwatiin dura wanti kun hedduu takka barbaachisaadha. Dirqamas ta'uu qaba. Daarektidii walqunnamtii saalaatti guutumaan guututti seenuun dura before kanneen hedduu takka raawwachuun barbaachisaadha. Guutumaan guututti dubartii takka fedhii isii dachaa dachaadhaan yookaan immoo dachaa 10dhaan akka dabalu suuta jettee qaama ishii qaqqabuu tuttuquun dhalaan sun si harkatti laafti hanga miira keessatti seentee of wallaaltutti jechuudha. Garmalee fedhiin isii waan dabaluuf kanaaf dhiironni walqunnamtii saalaa dura waan kana sirriitti xiyyeeffachuun dirqama ta'uu qaba. Hanga isiin of wallaaltutti qaama saalaa dhiiraa hanga ofii isiitii of keessa seensistuusti jechuudha. Qaama isii guutuu sirriitti dhungachuun tuttuquun barbaachisaadha. Yeroo kana dhalaan miira bareedaa fi ajaa'ibaa keessa seenti. Kana goote taanaan rifeensa mataa ishiirraa hanga miilaatti jechuudha. Ishiitti yeroo ati wanta kana raawwattu hormooniin heeroojiinas kan jedhamu jira. Walqunnamtii saalaa bakkeewwan kakaasan jiru. Isaan kanallee sirriitti tuttuquu dandeenyaan successful taata yookaan immoo walqunnamtii saalaa hin irraanfatamne raawwachuu dandeessa jechuudha. Kanaaf bakkeewwan fedhii walqunnamtii saalaa shamarranii dabaluu danda'an hamma danda'ameen hedduu tuttuquun dhungachuun barbaachisaadha. Isaan keessaa harma yookaan immoo gontoota ishii
harka keetiin suuta jettee sukkumuudhaan hafuura oowwaadhaan afaan kee keessaa baasuun gurra isiitti hasaasuun hidhii keetiin sirriitti dhungachaa harka keetiin immoo naannoo garaa ishee irra sirriitti naannessaa san booda suuta gadi siquunis sirriitti tuquun hidhii isiis suuta dhungachaa kan raawwatte taanaan miira bareedaa keessa seenti. Egaa bakkeewwan kunniin hidhii seensitiif ta'anidha. Kanaaf narvii indigiin baay'eetu jira naannoo kanneen keessa jechuudha. Kanaaf tokkoon kana ishii irraan sukkumuun fedhii ishii sirriitti kakaasuu yoo dandeessu miira bareedaa keessa galuu ishii ni argita jechuudha. Yookaan immoo san booda isiinis sitti himuu dandeessi jechuudha. Kanaaf walqunnamtii saalaa raawwachuu eegaluun dura waan kana irratti sirriitti xiyyeeffachuun barbaachisaadha. Walqunnamtii saalaa raawwachuu irra kanatu dursa dubartiidhaaf miira bareedaa fi gammachuu ajaa'ibaa keessa kan galchisuu danda'u. Walqunnamtii saalaa daayirektirii jalqaburra kanneen kana sirriitti parsantii sirriitti ajjeesuu danda'udha qabda. Kanaaf ati qaamni saalaa kee guddatee xiqqaatee rakkoo hin qabu. Ejjitiiwwan kanneen beeknaan walqunnamtii saalaa irratti nama cimaa fi yoomiyyuu kanneen hin irraanfatamne taata jechuudha. Kanaaf walqunnamtii raawwachuun dura dhalaa sana daqiiqaa hedduu miira keessa seensisuu qabda. Waan kana dhiironni sirriitti xiyyeeffadhaa dirqamas godhachuu qabdu. Walqunnamtii raawwachuun dura waan kanatti sirriitti fayyadamaa. Egaa hordoftoota koo piroogiraamni har'aa kana fakkaata. Waan na wajji turtaniif hedduu takka galatoomaa. Dhiironni waan kanarraa fayyadamaa. Dubartoonnis warroonni ijaarsa qabdan yookaan immoo jaalallee qabdan waan kana sirriitti irratti mari'adhaa fi jiruu walqunnamtii saalaa keessanii gara fuulduraa sirriitti bareeffadhaa. Yeroo biraas piroogiraama biraatiin walitti dhufna. Piroogiraamni kun yoo isinitti tole laayik godhaa, sheer godhaa. Waan na wajji turtaniif hedduu takka galatoomaa. Namoonni haarawaa taatanis asumaan maatii ta'aa sabskiraayib gochuun piroogiraama biraatiin walitti dhufna. Nagaatti.